Tole egaa hordoftootaa fi jaallattoota maatii chaanelii keenyaa kan akkam jirtu nageenyaadhaadhaaf ni jirta. Egaan akkuma beekamu yeroo darbee intermediate accounting goonee jechuudha. PPE waliin eegallee turre isas PPE maal akka ta'e acquisition cost of PPE akkamitti akka galmeessinu waliin ilaalaa turre dabalataan interest cost jechuudha yookiis borrowing cost isa jennu hammamtu capitalized hammamtu expensive cita kan jedhu waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaarraa kana keessatti immoo paartii lammaffaa valuation of PPE kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Baay'een keessan financial management na gaafachaa jirtu. Chapterii kana torbee kana keessa xumure torbee dhufu keessa financial management isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Chapterii 4 irraa qabee jechuudha. Kanaaf kutaarraa kana keessa valuation of PPE maal akka fakkaatu waliin ilaalla jechuudha. Gamanumaan maatii chaanelii keenyaa warra hin taane subscribe maatii chaanelii keenyaa ta'anii jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas telegram chaanelii keenya join gochuun maateriyaala barbaaddan achirraa argachuu dandeessu. Egaa kallattumaan gara mata duree keenya har'aatti ceenu innis valuation of PPE. Gaafa valuation jennu maalidha? At what cost should PPE should be recorded jechuudha. Kostii hagamiin jechuun acquisition costii booda kostii hagamiinidha kanii maal goonu PPE keenya kana galmeessuu qabnu kan jedhudha. Valuation of PPE kana jechuun hammamiin report gochuu hammamiin record goone financial statement keenya irratti hagamiin mul'achuu qaba kan jedhudha. Kun kan inni nu agarsiisu jechuudha. Valuation gaafa jennu amount PPE sana record goone yookiis immoo financial statement irratti mul'achuu qabu sana nu agarsiisa jechuudha valuation. Amma equipment tokko gaafa acquire goonu kostii hagamiin acquire goone yookiis immoo balance sheet irratti hagamiin keenya isa jedhudha. Valuation gaafa jedhamu jechuudha. Balance sheet keenya irratti hammam qabatee mul'ata isa jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Valuation of PPE gaafa jennu. So kiisota garaagaraatu jira gaa kana keessa akkamitti akka isaan galmaan jechuudha. Situationii garaagaraa jira. Isaan kana keessatti maal akka fakkaatu waliin ilaallaa jechuudha. PPE kana akkamitti value goona kan jedhu jechuudha. So amma PPE tokko inni jalqabaa maalidha? Cash discount gaafa qabaatudha. When a company purchase a plant asset subject to cash discount, consider discount as a reduction in purchase price of an asset, whether discount is taken or not. Kana jechuuni amma equipment tokko bittanii equipmentiin sun discountii qaba yoo ta'e, for example kuma tokkoon bittanaa jennu equipment yookiin maashinii tokko jechuudha. Cash discount hagam qaba 200 qaba yoo ta'e hagamiin galmeessina jechuudha 800 galmeessina jechuudha PPE keenya sana yookiis maashinii sana jechuudha. Maashin jenne 800 galmeessina jechuudha yeroo cash discount qabaatu. Discountiin sun maalidha? Tekanii isaa ta'u yookiis immoo namni bitu sun jechuudha fayyadamuu isaa baatu haa fayyadamuusi maalidha? Dirqama at discountii sana galmeessina jechuudha. 800 discountii akka fayyadame wayiitti consider gooneeti jechuudha. Kana jechuun namni sun discountii sana conditionii sana guute fayyadamuu danda'a dhiisuu danda'a. Yeroo kana maal gochuu nu ajajaa FRSin at discountii akka galmeessinu nu ajajaa jechuudha. Inni kabiraan deferred payment contract jechuudha. Inni kun immoo asset purchased or long term contract are valued at present value of consideration exchange jedha. Kana jechuun maalidha? PPE tokko yookiin asset long term asset tokko maal gochuu dandeessu? Liqaa yeroo dheeraadhaan long term credit contract kan jennu jechuun har'a fudhattanii gara fuulduraatti kan kaffaltan yoo ta'e jechuun mostly waggaa tokko booda jechuudha long term contract gaafa jedhamu. Yeroo akkasitti long term credit contract akkasiin gaafa bittan maal gootu
percent value maaliitiin galmeessitu credit contract sanaan jechuudha. Fakkeenyaaf for example jedha a great house company purchase equipment in exchange for a $10,000 zero interest bearing not payable for year from now for a dollar of 7,084.3 jedha. Kana jechuun equipmentii bite jechuudha. Great house company kun maal immoo maal issue gochuutiin jechuudha. Zero interest bearing maal saa face value isaa gam ta'e jechuudha. 10,000 ta'e jechuudha. Doolaara 10,000 ta'e jechuudha. Kanammoo present value isaa gaafa barbaadamu inputted asirratti zero interest bearing waan ta'eef inputted interest fayyadamna. So gaafa inputted interest fayyadamne present value isaa barbaannu meeqa ta'a? 7,084.3 nu dhufa. So equipmentii kana present value isaatiin galmeessuu qabna jechuudha. Present value of not payable kanaan galmeessuu qabna jechuudha. Yeroo akka kanaatti galmaa'u present value barbaadu. Yoo interestiin jiraate interestii sana fayyadamtanii discount gootu jechuudha gara har'aatti. Future haga sana yoo ta'e gara har'aatti gaafa deebistan present value isaa kana ta'a. So equipment jettanii kan galmeessitan present value kanaatiin jechuudha. So debitii equipment jettanii debitii present value kana jechuun 7,084.3 not payable jettanii 7,084.3 kanaan galmeessitu jechuudha. Bifa kanaan galmaa yeroo long term credit jechuudha. Inni kabiraan lump sum purchase jechuudha. Lump sum purchase jechuun meeshaa garaa akkamitti amma fakkeenya akka darzana wayiitti gaafa wanti jettan jechuudha. Iddoo tokkotti maallaqa iddoo tokkotti kaffaltu gatii tokko isaanii isa kanaaf kana soon jedhiin jechuudha. Bakka tokkotti kaffaltu jechuudha. Lump sum purchase gaafa jedhu meeshaa garaa kaffaltii tokkoon jechuudha. Bakka tokkotti gaafa kaffaltan akkamitti akka galmeessuun isa kanas immoo maal goona? We allocate the total cost among the various assets on basis of their relative fair market value jechuudha. Fair market value isaanii fayyadamneeti kostii bakka tokkotti kaffalle kana jechuudha. Maal goona? Allocate goona tokko isaanii jechuudha. Amma fakkeenyaan gaafa ilaallu siniif galaa jechuudha. A company purchase land, building and equipment for lump sum of a dollar of $90,000 jedha. The fair market value of these items are determined by appraisal or reference to state property tax assessment are a dollar of 4,000, 5,000 and 10,000 respectively jedha. Kana jechuuni maal godhee kaampaaniitu maal godhee laandii biildingii equipmentii jedhee bakka tokkotti hagam kaffalee fudhate jechuudha. Bakka tokkotti 90,000 doolaara 90,000 kaffalee fudhate. Fair market value isaanii gaafa asas godhan immoo fair market value laandii meeqa? 40,000 kanii biildingii 50 akkasuma kani equipmentii 10,000 jechuudha. Fair market value isaa bakka tokkotti gaafa bitaman garuu meeqadha? 90,000dha. Fair market value isaanii osoo walitti daani 100,000. So amma 90,000 kana akkamitti allocate goonaadha? 90,000 kana akkam bifa kamiin allocate goonaadha? Maal goona? 90,000 kana akkamitti allocate goona isa jedhuu fi kanneen walitti daana sadan isaanii jechuudha. 40,000 ida'uu 50,000 ida'uu 10,000 jenna. Walii gala meeqa dhufa? 100 dhufa. 100 dhufa. So amma gaa 100 isa dhufe kana maal goona? Kanii laandii meeqadha? 40,000 hiruu jenna. 40,000 hiruu 100 jenna. Baay'isuu lump sum paymentii kana jechuudha. Meeqa? 90,000. Yeroo sana meeqa dhufa? Kani laandii keenya 36,000 argannaa jechuudha. Inni kabiraan maal goona? Ammoo
kan building argachuuf immoo fair market value kan building meeqa 50,000 50,000 hiruu jenna ida'amni isaanii meeqa ture 100 jechuudha. Isaa booddee baay'isuu laampisamii kan keenya jechuudha 90,000 baay'isna meeqa dhufa 45 dhufa jechuudha. Akkasuma kan equipmentii keenya meeqa 10,000 hiruu meeqannaa 100 ida'ama isaanii jechuudha. Jennee kuma meeqa firra kuma 100 firre kuma 10 hiruu kuma 100 jennee hirre isaa booddee laampisamii 90,000 sanaan baay'isna jechuudha. So equipmentiin keenya meeqa ta'a 90,000. So maal goona laandenne 36 arganne sanaan buildingii 45 akkasuma equipmentii keenya 9,000 baay'isna jechuudha. So isaa booddee isaaniin debit goone kaashii keenya laampisamii sana jechuudha 90,000 credit goona jechuudha. As keessatti waan sin beekuu qabdan akkamitti allocate akka gochuu dandeenyu kana beekuu qabdu jechuudha. Jalqaba maal goona fair market value isaanii walitti daana isaa booddee fair market value landii over total fair market value times lump sum purchase sana jenna kan tokko isaanii bifa kanaan argachaa deemna jechuudha. Kan arga jenne inni kabraan issuance of share fakkeenyaaf maal gochuu danda'a kaampaaniin tokko equipmentii tokko yookiis immoo aseetii tokko acquire gochuuf maal gochuu danda'a share sana maal gochuu danda'a jechuudha issue gochuu danda'a sana acquire gochuuf share maaliin exchange gochuu godha jechuudha PPE kanaan gaafa exchange godhu jechuudha. So yeroo kana maal godha the market price of share issued is fair indication of cost of property acquired jedha. As keessatti yoo fair market value PPE kana beekame sanaan galmeessina yoo beekamu ta'e fair market value share issue goone sanaan galmeessina jechuudha. Akka cost of PPET jechuudha. Kanaaf amma company amma example dhaan ilaalu company issue jedha 100 share of it is dollar of 100 per ordinary share for equipment whose fair value is unclear jedha. Equipment sun fair value sa hin beekamu the fair market value of share on date of issuance is a dollar of 120 per share jedha. Then the entry is jedha equipment 12,000 share capital ordinary 10,000 and share premium ordinary 2,000 jedha. Kana jechuun amma akkamitti galmeessina silaa yeroo issue godhu fair market value isaa yoo hin beekamu ta'e jechuudha. Equipmentiin keenya maal goona fair market value share issue goone sanaan galmeessina jechuudha. Equipmentii keenya kanaaf fair market value isaa meeqaan gurguramaa jira sharein sun fair market value isaa jechuudha 120 gurguramaa jira. Meeqammoo issue godhe equipmentii sana acquire gochuuf share 100 jechuudha. 100 baay'isuu 120 12,000 jechuudha. Egaa kanaan galmeessaa jechuudha. Fair market value share sana 12,000 waan ta'eef kan equipmentii 12,000 galmeessuu qaba jechuudha. So share capital ordinary kan jennu 100 baay'isuu 100 jechuudha. Paarii isaatiin jechuudha. Inni pay excess inni kaffalame sun share premium jedhee galmeeffamuu qaba waan ta'eef excess isaa meeqadha? 2,000 jechuudha. Innis garaagarummaa fair market value isaaf par value gidduu jiru jechuudha. 20 garaagarummaa qaba. 20 sana 100 gaafa baay'istan 2,000 siniif dhufa. Sanadha jechuudha share premium kan jennu. Kanaaf yeroo share issue godhee acquire godhu property jechuudha. Yoo fair market value property PP received goone sana hin beekamu yoo ta'e yoo fair market value PP sana hin beekamu yoo ta'e kan maal goone share issue goone sanaan galmeessina jechuudha. Yoo beekame garuu kanuma equipmentii sanaatiin jechuudha kan nu galmeessuu qabnu. So kana fakkaata inni kabiraan exchange for
non monetary asset kan jedhu jechuudha. Inni kunis immoo ordinary account for on basis of the fair value of asset given up or the fair value of asset received which is clearly more evident jedha. Yeroo maal goonu monetary malee jechuudha maallaqa jechuun gaafa exchange wal goonu jechuudha. Fakkeenyaaf old newtiin gaafa jijjiirru jechuudha. Exchange for monetary asset kan jedhu kun jechuudha. Old waanii fi newtiin gaafa wal jijjiirru jechuudha. Kana jechuun immoo rikagana yeroo akkana ta'u maalidha? Commercial substance qabaachuu danda'a. Commercial substance dhabuu danda'a jechuudha. Egaa yeroo commercial substance qabaatu maal goona? Gain of loss immediately dha kan recognize goonu jechuudha. Yeroo commercial substance hin qabne when an asset lacks commercial substance jechuudha. Inni kan ammoo maal goona? Yeroo baay'ee maal jedha? Tokko tokkorra gaafa laaltan kitaaba tokko tokkorra gains losses hin galmeessinuudha. Yoo commercial substance hin qabu ta'e. Garuu tokko tokkorra deemtanii yoo laaltan immoo lossiin whether it has commercial substance or not we have to recognize loss jedha. Gainin garuu commercial substance hin qabu taanaan jedha. Yeroo kamiyyuu hin galmaa'u. Garuu lossiin yeroo commercial substance qabus hin qabnes ni galmaa jedha. Al tokko tokko immoo commercial substance hin qabu taanaan gaininis lossiinis hin galmaa'u jedha. Kanaaf more filatamaa jedhee kana yaadu lossiin yeroo commercial substance qabus hin qabnes hin galmaa. Gainin garuu commercial substance hin qabu taanaan hin galmaa'u kan jedhu yoo qabattan irra gaariidha jedhee yaada. So commercial substance qaba jechuuni riskii fi timingiin cash flow asset received ta'ee fi assetiin given up ta'e yookiis of harkaa baasne sun yoo garaagara ta'e jechuudha. Commercial substance qabaa jenna. Garuu garaagara miti yoo ta'e jechuudha. Timingii fi riskiin new assetii fi assetiin given up ta'an sun riskii fi timingiin isaanii garaagara miti yoo ta'e maalidha? Commercial substance hin qabu jenneeti bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Bifa kanaan qabadha. Isaa booddee akkamitti akka journal entry qopheessinu waliin ilaallaa jechuudha. Commercial substance more sinii ibseera. Kunooti kana jechuun yeroo commercial substance qaba jechuun economic possessioniin significantly change ta'a yoo ta'e jechuudha. Yookiis future cash flow isaa kan new assetii fi assetiin given up suni garaagara yoo ta'e jechuudha. Garaa biraa commercial substance kan jennu hin qabu yoo ta'e immoo difference hin jiru yoo ta'e garuu future cash flow new assetii fi kami asset given up sun maalidha? Commercial substance hin qabu jenna. Maaliifi asset all yeroo baay'ee new fi old wayii gaafa wal jijjiirru waan ta'eef jechuudha inni kun keesiin kuni. So kan argan jedhee kabiraan as keessatti beekuu qabdan trading allowance jechuudha. Trade exchange keessatti trading allowance jechuun amma fakkeenyaaf new equipment old equipment dhaan jijjiirtu yoo ta'e jechuudha. Trading allowance kan jennu new equipment ownerin sun selling price new equipment sana irraa hammanni isinii hir'isu jechuudha. Sin amma fakkeenya old equipment jijjiiraa jirtu new equipment yoo ta'e new equipment ownerin sun amountiin inni price new equipment sana irraa isinii hir'isu jechuudha. By the way new equipment gaafa old equipment dhaan jijjiirtan jechuudha. Maalidha? Dirqama maalidha? New equipment sana irratti kaashii wayii dabaluun hin oolu waan ta'eef maaliif old if new waan ta'eef. So yeroo kana trading allowance jechuun amountiin new equipment ownerin selling price new equipment sana irraa yookiin new PPE sana irraa isinii hir'isu jechuudha. Yeroo baay'ee
fair value fi trading allowance wal fakkaataadha garuu al tokko yeroo garaagari ta'an ni jiru. Kanaaf amma gaafa new equipment fi old equipment waliin jijjiirtan jechuudha. Cash paid akkamitti calculate gootu yoo trading allowance qabaate jechuudha. List price or fair value of new asset minus trading allowance of old asset jettaniiti cash paid argattu jechuudha. Yoo trading allowance qabaate jechuudha. Isaa booddee costing new equipment sana ammoo maalidha? Fair value of old asset. Fair value old asset sanaa fi kaashii dabalataa irratti kaffaltan sana jechuudha. Cash paid jechuudha. Kanaaf bifa kanaan argattu. Cost of new equipment, fair value of old asset plus cash paid jechuudha. Bifa kanaan argattu. So mee exampleedhaan ilaalaa haa adeemnu. Egaa illustrationiin kun maal jedhaa? Information processing corporation trade, it is used machine for new model at Jerod business solution. Ela maal gochaa jira? Old machine isa new modeliidhaan jijjiiraa jira jechuudha. The exchange has commercial substance qaba jechuudha. Kana jechuun commercial substance qaba jechuun gainii fi loss immediately recognize goona jechuudha. Commercial substance waan qabu. The used machine has book value of 8,000. Kana jechuun original cost isaa 12,000 hir'isu meeqa jechuudha? 4,000 accumulated depreciation. Used machine kun book value isaa amma irratti meeqadha? 8,000 jechuudha. Original isaa 12,000 ture, accumulated depreciation 4,000 yoo hir'isu 8,000 jechuudha. Fair value isaa immoo meeqa? 6,000 jechaa jira. Fair value 6,000 qaba old machine kun jechuudha. The new model list for jedha. New modeliin sun immoo 16,000 list ta'eera gatiinsa. Jerod give information processing a trade-in allowance of 9,000 for used machine jedha. Trade-in allowance used machine sana kana jechuun new machine model ownerin sun trading allowance hagam eeyyamaa fi jechuudha. Price sanarraa hagam hir'isaaf jechuudha. Cash paid sanarraa hagam hir'isaaf jechuudha. 9,000 hir'isaa jechuudha. Information processing compute cost of new asset as follow jedha. So list price new machine sana 16,000 new model sana jechuudha. Trading allowance used machine sana ammoo 9,000. So cashin pay gochuu qabu old equipment ownerin meeqadha? 7,000 pay gochuu qaba jechuudha. Fair value used machine sana yookiin old machine sana ammoo 6,000. So cost of new machine amma meeqa ta'a jechuudha? Cash paid plus fair value of old machine jechuudha. Fair value old machine 6,000 isaa booddee cash payment meeqa? Additional payment jechuudha. 7,000 waliigala 13,000 jechuudha. 13,000. So akka kanaatti cost of new machine murteessine jechuudha. Inni dabalataan murteessuu qabnu maalidha? Gainii moo loosii jira kan jedhudha jechuudha. Gainii moo loosii jira kan jedhuuf immoo maal goona? Fair value used machine fi book value used machine sana compare goona jechuudha. Book value used machine sana meeqa jenneerra? 8,000 jenneerra. Innis 12,000 hir'isuu 4,000 jenne. Original cost minus accumulated depreciation 8,000 book value arganne. Fair value isaa immoo 6,000 jenneerra. Amma loosii moo gainii jira kan jedhu determine gochuu qabna. Amma fair value 6,000 ta'e book value isaa immoo 8,000 yoo ta'e maal nutti agarsiisa jechuudha? Loosiin jira jechuudha. Loosiinis garaagarummaa sanaadha. Garaagarummaa 8,000 fi 4,000 gidduu jiru jechuudha. Yoo fair value book value gadi ta'e loosii jira jechuudha yeroo kamiyyuu. Yoo fair value immoo book value olitti ta'e fair value book value olitti yoo ta'e immoo maaltu jira? Gainii jira jechuudha. So as keessatti amma
book value maaliin olidha? Fair value olidha. Kanaaf maaltu jira? Loosiitu jira jechuudha. Innis 2,000tu jira jechuudha. Isaa booddee journal entry gaafa qopheessinu maal goona? Cost of new equipment murteessineerra. Meeqa jenne? 13,000 jenneerra calculation isaa hojjenne. Isaa booddee dispose gochaa jirra waan ta'eef yookiis jijjiiraa jirra waan ta'eef accumulated depreciation maal ta'a? Deebit ta'a jechuudha. Loosiin akkasuma maalidha? Deebitiidha. Loosii yeroo baay'ee deebitiidha kan inni ta'u. Loosii yoo ta'e deebitiidha. Isaa booddee equipmentii keenya dispose goonaa jechuudha. 12,000 sana dispose goonaa. Isaa booddee caashiin payidiin maal taati? Krediitii taati jechuudha. Cash payidiin krediitii taati yeroo kamiyyuu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan galmeessitu jechuudha. Cost of new equipment debit, accumulated depreciation debit. Loosii yoo ta'e debitiidha. Gainii yoo ta'e krediitiidha. Loosiidha waan ta'eef askeet debit ta'a. Original cost equipment sanas dispose gootu 12,000 maal gootu? Credit gootu. Cash payidiin yeroo kamiyyuu krediitii ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Commercial substance yoo qabaate jechuudha. Kabiraan immoo maalidha? Kana erga jennee commercial substance hin qabu yoo ta'e jechuudha. Commercial substance hin qabu yoo ta'e gainii fi loosii hin galmeessinu jedha tokko tokko. Garuu yeroo baay'ee kanan kitaabota baay'ee irraa dubbise event kanan baradhe loosiin hin galmaa commercial substance yoo qabaates yoo hin qabu ta'es. Garuu commercial substance hin qabu jenne loosiin hin galmaa yoo jenne maal goona? Cost of equipment keenya 15 goona. Loosii asirraa balleessinaa jechuudha. Loosii bifa kanaan balleessina. Moor garuu loosii yoo galmaa'e filatamaadha. Isa kana beekuu qabdu. Yeroo baay'ee maalidha? Editioniidha. Editioniitti garaagari waan ta'uuf. Moor garuu yeroo baay'ee loosiin commercial substance yoo qabaates hin qabu yoo ta'es hin galmaa. Gainiin garuu commercial substance hin qabu taanaan hin galmaa'u yeroo kamiyyuu jechuudha. Amma immoo gain situationidha. Gain situation yoo gainiin jiraate immoo akkamitti galmeessina? Commercial substance hin jira. Gainiin hin jira yoo ta'e akkamitti galmeessina? Inni dura loss situationidha. Inni amma immoo gain situationidha. Gainii jechuun egaa maal jenneerra? Fair value of used asset is greater than book value of used asset yoo ta'edha jenneerra. Gainii kan jennu jechuudha. Gainiin immoo krediitii goonaa jenneerra. Illustrationiidhaan haa ilaallu caalaatti. Egaa illustrationiin kun maal jedha? Interstate Transportation Company exchanged a number of used car plus cash for semi-truck jedha. The used truck have combined book value. Book value isaa 42,000. Kana jechuunis cost original cost 64 irrisu accumulated depreciation 22,000. Interstate purchasing agent experience in second hand market that indicates that used truck have fair market value of this data. In addition to truck, interstate must pay 11,000 cash for the semi truck. The interstate compute the cost of semi truck as follows. Amma gaa maalidha? Cost of new PP or semi truck kan jennu kuni akkamitti calculate goona jenne fair value of old semi truck plus cash paid dha jenne. Amma gaa maal fair value isaa meeqa nuu kenneera? 49 nuu kenneera kan old machine sana jechuudha. Dabalataan kaashii hammam kaffale? 11,000 kaffale jechuudha. 11,000 sanarratti jechuudha. As keessa gamma trading allowance hin jiru waan ta'e cash paid kana ofumaan nuu kenneera jechuudha. Kanaaf cash paid 11,000 jechuudha. Kanaaf cost of new semi truck sun meeqa ta'a jechuudha? Cash paid plus fair value of old semi truck jechuudha. Meeqa ta'a? 60,000 nuuf ta'a jechuudha. Kana murteessine. Dabalataan immoo maalidha kan murteessuu qabnu? Is there gain or loss kan jedhu
is it gain or loss kan jedhu murteessuu qabna jechuudha. Gainii kan jennu gaamma fair market value saayu kuma 49 jenneera. Kuma 49 jennee 49 dha. Book value isaa immoo meeqadha? Kuma 42 jedha. So amma garaagarummaa meeqa jira? Fair value book value caalaa waan jiruuf gainii jira. Innis hagami 7,000 jechuudha. Gainii immoo credit goona yoo journal entry isaa hojjennu cost of new equipment debit, accumulate depreciation credit goona. Kana jechuun new equipment fudhachaa jirra jechuudha. Isa old ganneeti. Kanaaf kan old credit kan ta'u kan new debit kan ta'u fi jechuudha. So accumulated depreciation in old maal ta'a? Debit ta'a jechuudha. Remove gochaa jirra waan ta'eef. Isaa booddee original cost of old tracking meeqadha? 64 credit goona. Gainiin 7,000 credit ta'a. Cash paid in yeroo hunda creditidha. Innis 11,000 sanaan galmaa jechuudha. Osoo commercial substance hin qabu ta'ee kan jedhu as keessatti galmee hubachuu kan qabnu jechuudha. Commercial substance hin qabu yoo ta'e maal goona? Cost of new equipment sana amma gainiidha waan ta'eef cost of new equipment kana maal goona? Isa 60 inni sanarraa ni hir'isna jechuudha. Meeqatti? 53. Isaa booddee accumulated depreciation keenya debit goona. Gainii wanta jedhu hin galmeessinu jechuudha. Rather maal goonare? Cost of new equipment sanarraa hir'isna jechuudha. Gainii ishee jenne sana jechuudha. Yeroo loosii ta'u immoo commercial substance hin qabu yoo ta'e cost of new equipment sana amount loosii sanaan daballeetu loosii balleessina jechuudha. Yoo loosiin hin galmeessinu jenne jechuudha. Lack commercial substance ta'e jechuudha. Bifa kanaan hubachuu qabdu. Waan kana erga jenne kabraan valuation PPE keessatti government grant jechuudha. Kan ilaallu government grant jechuun it is an assistance received from a government in form of transfer of resource to company in return for past or future compliance in certain condition relating to operating activity of a company jedha. Maalidha kuni? Company tokko akka assistanceetti government irraa waan fudhatu jiraachuu danda'a. Sababa conditionii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko waan conditionii waan tokko waan guuteef yookiin kan darbe yookiis immoo gara dhufutti gara fuuldura conditionii wayii yoo guute government irraa akka kennaa wayitti waan fudhatu yoo qabaate jechuudha. Waan akkasiiti government grant kan jennu jechuudha. So yeroo kana journal entry isaa akkamitti qopheessinaadha. Amma equipment government irraa akka grantiitti fudhachuu danda'a kaampaaniin tokko jechuudha. So warreen kana akkamitti galmeessinaadha. IFRSin approach lama nu ka inni tokko IFRS required to be recognized income approach on systematic basis match with related to costs that they are intended to compensate that income approach kan jennuu fi kan biraan immoo dabalataan jira akka maalitti akka balance sheet approach way tokko yookiis cost reduction approach way. So maal goona system lama fayyadamneetidha kan nu record goonu jechuudha. Government grant kana jechuudha. Credit deferred grant fi credit lab equipment jennee bifa lamaan kan recognize goonu. Fakkeenya kana haa ilaallume. Example 1 grant for lab equipment jedha. AG company received 500,000 subsidy from government to purchase a lab equipment on January 2, 2015 jedha. The lab equipment cost is 2 million, has a useful life of 5 years jedha. And it is depreciated on straight line jedha. So IFRS allow AG to recognize this grant in two of ways jedha. Inni tokko credit deferred grant revenue kan jedhuu fi credit lab equipment kan jedhu. Credit grant revenue kan jennu maal godha?
akka credit grant revenue galmeessaa isaa booddee amortize godha over its useful life isaa irratti. Inni tokko immoo credit lab equipment kan jedhu immoo maal godha costii sana reduce godheeti maal godha isaa booddee maal godha depreciate godha jechuudha sana booda jechuudha. Inni tokko costii irraa hir'isa toon taane akka grant revenue itti galmeessa. Inni tokko immoo costii sana reduce godha jechuudha. So kana sistemoota kana isa jalqabaa kanaaf isa lammaffaa kana fayyadamne akkamitti akka galmeessinu haa ilaallu. So yeroo credit grant revenue deferred revenue jedhee galmeessu maal godha 500 kan inni argate jechuudha. 500 argateera akka grantiitti jechuudha. Isaa booddee grant revenue jedhee yeroo fayyadamee hojjetu jechuudha. 500 kana maal godha over its useful life isaa irratti maal godha depreciate godha amortize godha jechuudha. Kana jechuun waggaa 5 fidha miti rees keessatti 500 kana waggaa 5 irra maal godha amortize godha 100 jechuudha. Isaa booddee 100 sana waggaan maal gochaa deema akka inkaamiitti galmeessaa deema jechuudha 100 sana. So amma 100 taati mitiire straight line gaafa depreciate goonu waggaa 5 irratti isaa booddee maal godha deferred grant revenue keenya maal taati 300 current liability jedhee immoo kan galmeessu 100 dha. Gana gara fuulduraatti gana earning goone waan ta'eef jechuudha 100 kana. Isaa booddee ishee kan waggaa jalqabaa kan immoo maal godha over its useful life waan depreciate godhu yookiin amortize godhuufi ishee waggaa jalqabaa grant revenue jettee galmoofti jechuudha 100 income jalatti maal godha grant revenue jedheeti 100 waggaa 5f maal gochaa deema income statement jala galchaa deema jechuudha. Amma equipmentiin sun hamma morzi godha miliyoona 2 sana gaafa depreciate goonu 400 mitiire depreciation akka kanaatidha. Depreciation expense equipment sana 400 amma expense keenya nu hir'isaa jira jechuudha. Kanaaf net income or loss also other income considering godhin maal godhana jechuudha. Expense inni 400 ta'e agame meeqatti gala jechuudha 300 itti gala jechuudha. Bifa kanaan grantii sana maal godha jechuudha gabaabumatti over its useful life isa amortize godheeti gara inkaamiitti allocate gochaa deema jechuudha. Waggaan 100 galmeessaa deema jechuudha gabaabumatti qabachuuf isa kana. Inni kabiraan immoo maalidha gaafa kostii isaa irraa hir'isu jechuudha. Maal godha grantii jedhee hagam fudhate 500 mitiire cost of equipment sun immoo meeqa miliyoona 2. Isaa booddee maal godha kostii sana irraa hir'isaa jechuudha. Inni lammaffaan inni jalqabaa maal goona akka revenuetti grantii sana maal gochaa deema amortize godheeti waggaan maal gochaa deeman income jedheeti report gochaa deema. Isa kana keessatti immoo akka cost reduction itti fayyadama jechuudha. Cost of equipment suni miliyoona 2 dha. Grantiin inni argate immoo meeqadha 500. So cost of equipment yoo reduce irraa goone jechuudha meeqatti gala cost of equipment keenya miliyoona 2 kan ture miliyoona 1.5 itti gala jechuudha. Isaa booddee gaafa depreciate goonu inni depreciation expense dura 400 ta'aa deema amma 300 itti galaa deema jechuudha. Inni kunis income keenya ol nuu dabalaa jechuudha. Maaliif expense hir'achaa jira waan ta'eef jechuudha. Akka cost reduction fi akka grant revenue itti galmeessaa deemuu danda'a jechuudha. Government grant bifa kanaan qabadha. Inni kabiraan cost subsequent to acquisition kan jedhu kana jechuudha. As keessatti kan beekuu qabdan. Cost subsequent to acquisition erga accuse goonee booda maalidha? Costi garaa incur gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo amma bara kana incur maal goone asseetii tokko acquire goone bara dhuftu
baroota dhufan keessa immoo dabalataan kostii acquire gochuu dandeenya. Subsequent acquisition cost kan jennu cost subsequent to acquisition inni jennu kun jechuudha. Yeroo kana maalidha kostiiwwan akka cost of asset itti galmeessinu ni jiru. Kostiiwwan immoo akka expense itti galmeessinu ni jiru jechuudha. Kana jechuun cost of asset denne yookiis fakkeenyaaf building yoo ta'e akka building itti kan galmeessinu kostii waggoota muraasaan booda erga isaan hojii jalqabanii booda inkargoonu sana jechuudha. Akka kostii building itti kan galmeessinu akka expense ittis kan galmeessinu ni jiru jechuudha. Inni kunis immoo conditionoota garaa garaatu jira akkasitti galmeessuuf jechuudha. Recognize cost subsequent to acquisition an asset as an asset when the cost can be measured reliably and it is probable that the company will obtain future economic benefit. Kana jechuun akka cost of asset itti kan galmeessuu qabnu jedha. Kostii sana reliably measure gochuu dandeenya yoo ta'e akkasumas immoo future economic benefit carraan kennuusaa guddaa yoo ta'e maal goona akka cost of asset itti galmeessina jechuudha. Inni kanaafis evidensiin jiru evidence of future economic benefit would include increase in useful life, quantity of product produced and quality of product produced. Kana jechuun future economic benefit generating godha jechuun maalidha kostiin inkargoone suni asset useful life isaa ni dabala yoo ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf building yoo ta'e useful life in building 10 kan ture gara 15tti ni dabala yoo ta'e kostii inkargoone sana akka kostii building itti galmeessuu qabna. Akkasuma quantity product produced ta'e sana ni dabala yoo ta'e qualities ni dabala yoo ta'e future economic benefit ni kenna waan ta'eef yookiin irraa arganna waan ta'eef maal gochuu qabna akka cost of asset itti galmeessuu qabna jechuudha. Yoon taane maal goona expense goona jechuudha. Expense goone galmeessina jechuudha. Isaan kanaafis wantoota garaa garaa jira. Addition gaafa jennu. Addition jechuun maalidha? Cost fi maalii keenya jechuudha. PPE keenya yookiis cost of asset keenya asset useful life keenya ni dabala yoo ta'e jechuudha. Ni dabala yoo ta'e. Kana jechuun involve adding new major component to an existing asset and should be capitalized for adding a refrigeration unit to a delivery truck. The capitalized cost of addition is depreciated over the remaining useful life of original asset and it is useful life whichever is shorter jedha. Isaan kanas depreciate goona jechuudha. Yeroo baay'ee cost addition yoo ta'e jechuudha. Addition gaafa jennu useful life asset keenya ni dabala yoo ta'e jechuudha. Component fakkeenyaaf costiin inkargoone sun gabaabumatti maal godha? Asset useful life keenya ni dabala. Addition kan jennu jechuudha. Yeroo kana maal goona? Costii sana akka assetitti galmeessine maal goona? Depreciation hojjechaa fi deemna jechuudha. Illustration to improve service value of delivery truck, a company added hydraulic lift at cost of dollar of 5,500 to allow easier and quicker loading of cargo jedha. Innis yeroo kana addition waan ta'eef maal goona? Delivery truck jechuun assetii jechuudha. Debit goona, cash credit goona jechuudha. Isa kanammoo maal goona? It is useful life isaa irratti maal gochaa deemna? Depreciate gochaa deemna jechuudha. Otoo 5 ta'e 5 firree straight line 5 firreeti waggaan depreciation isaa hojjechaa deemna jechuudha. Akkasuma improvement kan jedha jechuudha. This involves substitution of major component of asset for new component jechuudha. Componentii major component assetii sana new componentidhaan jijjiiraa jirra yoo ta'e jechuudha. Major component old assetii sana new componentidhaan jijjiiraa jirra yoo ta'e maal goona? Akka cost of asset itti galmeessuu qabna jechuudha. Inni kunis improvementiin kun betterment jedhama. Yookaas replacement similar assetii
Similar asseetii similaarii ta'ee garuu new asseetii anji kompoonentiiwwan muraasa yookiin paartii baay'ee isaa jechuudha. Paartii baay'ee isaa newdhaan bakka buusaa jirra yoo ta'e cost of replacement yookaan improvement kana maal gochuu qabna akka cost of asseetiitti galmeessuu qabna jechuudha. Isaa booddee akkuma sana depreciate gochaa deemna jechuudha over its useful life. Yoo major componentii sana new componentiidhaan bakka buusaa jirra yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf as jira ilaala more haasa'eera waan ta'eef agasmara wanti gochuun nu barbaachisu repairs kan jennu immoo ordinary repairii fi extraordinary repairs kan jedhaman jiru. Ordinary repair jechuun fakkeenyaaf maintenance faa yoo ta'e jechuudha. Ishiin akkasii maal goona directly expense goona jechuudha. Maintenance expense repair expense jennee expense goona yoo ordinary repairii ta'e jechuudha. Yoo extraordinary repairii ta'e garuu kana jechuun extraordinary repair jechuun asset useful life isaa nu dabalaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa 10 irraa gara 13tti ni dabalaa jira yoo ta'e repairiin sun extraordinary repairii jedhama. Inni kunis maal ta'a? Capital expenditure dha waan ta'eef maal godhama? Capitalize goona yookiin akka cost of asseetii sanaatti galmeessinaa jechuudha. Yoo revenue expenditure yookiin ordinary repairii ta'e immoo maal goona jechuudha? Expense jennee galmeessina jechuudha. Kun waa'ee masaa ibsaa sirriitti pos gootanii ilaaluu dandeessu yookiin dubbisuu dandeessu. Kanuma irratti nugaa paartiin ittaanu depreciation fi maalidha revaluation isiniif qabadheen dhufa torbee kana keessa kana nan xumura. Torbeen ittaanu financial management dha jechuudha. Nagaan tura oraa bulaa share waliif gochuun dagatiina. Ciao.